kutaa itti aanu kana keessatti amma barumsa kana arguu jirtanii. Duratti qubee dachaa falaallee turre kaafootti dabarsan keessatti viidiyoo gabaabaa duraanii kana keessatti ammoo dubbachiiftuu fi dubbifamaatti attaan akka qoodaman qubeen bakka lamatti akka qoodaman walumaa galatti dubbachiiftuu fi dubbifamaa jennee bakka lama qoonnaa. Dubbachiiftuun vaawuls isa jedhaniin sanii isaan 5 A, E, I, O, U. Inni kunniin dubbachiiftuudha. Vaawuls warra jedhanii warra afaan Ingilishii beektanii ijoolleen keessattuu qajeela beektii namni gurguddaalleen akkasuma. Dubbifamaa warra konsonant jedhaniin saniini leexaa isaan keessaa leexaa warri tokko tokko hin dhaabatan 21 warri dachaan dhaabatan akka shaa, chaa, dhaa, phaa, chaa warroonni kunniin 5. Walumaa galatti yennaa walitti deebisanii jedhanii warri dubbifamaan 26 jechuudha. Isaan kan akka fakkeenyaa yoo fuune baa dubbifamaa isinii dubbisaara jechuudha. Caa, chaa, dhaa, daa, dhaa, faa, gaa, haa, jaa, kaa, laa, maa, naa, nyaa fi haga zaatti hanga dhumaa akkasuma deema jechuudha. Kunniin dubbifamaadha. Qawlaan ammoo maali? Dubbachiiftu. Kanaaf dubbifamaaf dubbachiiftuun maal taati? Sagalee uumuudhaaf dubbifamaa dhufeessisaa. Dubbachiiftuuf dubbifamaa yennaa walitti dhufan sagalee akkaataa itti uumaman waliin laalla jechuudha. Amma barnoota sadaffaa keessa kan dhufna. Uumama sagaleeti. Uumama sagalee keessatti dubbachiiftuu fi dubbifamaa yoo walii hidhaman sagalee namaa kennan. Fakkeenyaaf sagalee gabaabaa uumuudhaaf baa fi uu yennaa walitti hidhaane buu. Caa edaasaa. Aa caa. Chaa che. Du. Dhi. Fa. Ge. Ho. Ji. Nyu. Phaa. Akkasuma sagalee dheeraa. Sagalee dheeraa afaan Oromoo keessatti sagalee gabaabaaf dheeraadha. Jechoota tokko haasamu bakka takkatti hin dheerata bakka takkatti gabaabbatu jira jechuudha. Kanaaf baa fi uu dachaa lama yennaa deebitee barreeffamte maal taati? Buu. Caa. Chee. Dee. Dhii. Faa. Gee. Hoo. Jii. Nyuu. Phaa. Akka agartee warri cuquliisaan barreeffaman kunniin yookaan bifa biluu jedhamu kanaan barreeffamanii lama lama ta'anii barreeffamanii jiranii. Sababbiin isaa maali? Sagalee santu dheerata. Fakkeenyaaf buu gabaabaadha kun. Buu. Caa. Caa. Che. Chee. Du. Fakkeenyaaf dhii. Dhii. Fa. Faa. Ge. Gee. Hoo. Hoo. Ji. Jii. Nyuu. Nyuu. Phaa. Phaa. Bifuma kanaani sagaleen gabaabaaf dheeraani addaan beekama jechuudha. Sagalee gabaabaaf kana maalinni dubbachiiftuuf dubbifamaan lamaan yennaa walitti dhufanii yoo jedhani sagalee nuu kennan jechuudha. Sagalee jechaan hiikaan isaa naannoo tokko tokko sagalee jechuun nyaata beekamaadha. Sagalee jechaan qoonqa uumamu. Qoonqa tokko waan amma dubbadhu kana sagaleen kiyya kun hin dhaga'ama, hafuurri kiyya kun hin dhaga'ama jechuudha. Kanaaf kutaan sadaffaa kana fakkaataa irra deddeebitanii yennaa laaltanii jettan isiniif galaa. Yoo rakkoo wayii jiraate yoo isinii galuu dhabaate wanti hanqinni jiraate feesbuukii keenya jala dhaqxanii komantii keessaan akka nuu barreessitan barbaanna. Iimeelii kanaatti illee gargaaramtan fi deebii akka nuu kennitan barbaanna. Haga wal agarruuf deebineetiin nagaatti nuu turaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.